Ayyeena shamaa akkam jirtu hordoftotaaf kabajamtoota OTS Elsay channel hundumti keessanuu nagaa keessanii ani nagaa kiyya waaqayyo naa galatu kunoo arras wanta isin fayyada jedheetii yaade isiniif qabadhee dhufeetiin jira. Egaan yeroo darbee viidiyoo waa'ee imo irratti jechuudha waan shan seatingileeshan imo keessaa isinitti agarsiiseetiin ture. Baay'een keessan jaallattanii jirtu koomentii gara 200 olii argeetiin jira. Koomentii hunda keessanii immoo kan na jajjabeessu akka gaarii ta'ee kan agarsiisu wantoota baay'ee barreessanii jirtu. Thank you isinin jedhamu hunda keessanii isinan galateeffadha. Baay'ee natti toleetii jira na jajjabeessuuf jettanii wanti isin barreessitan wanta baay'eedha jechuudha. Baay'ee na galatoomaa sanallee xuruutti isin galateeffachuuti barbaada jechuudha. Arras kunoo bukkeetti immoo gaaffii na gaafatanii turtanii kan WhatsApp illee nuuf hojjedhu WhatsApp irratti akkamittiin of dhoksuu dandeenya seatingii barbaachisoo kan WhatsApp illee nutti himii jettanii gaaffii garaa warri na gaafattanis ni jirtu. Sanaafi akkuma dheengadda imo irratti isiniif hojjedhe ammas WhatsApp irratti isiniif hojjedheetiin jira jechuudha. Kanaaf hanga xumuraatti na waliin ta'a na hordofaa isiniin jedha. Egaan wantoota barbaachisoo ta'an WhatsApp keessan keessaa isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti garuu kan inni isinitti agarsiisu jechuudha. Akkaataa itti online irra jiraachuu keessaniif dhiisuu keessanii of dhoksuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti amma ni eegallaa jechuudha. Ni eegallaa asuma ta'an isiniif dabarsa isin garanarraa hordofaatii deemtu jechuudha. Baazawee arra guryaa arra gana channel kana kan dhuftanii yoo jiraattan jalarraa OTS Elsay ka jedhu subscribe gochuudhaan akkasumas illee mallattoo bilbilaa kan fuula duraan jiru cuqaasuudhaan family keenya ta'a walirraa baranaan isiniin jedha. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan na deeggara. Jalqaba irratti WhatsApp keessan keessa akka seentaniini wanti isin gochuu qabdanii gubbaa kanarra jechuudha. Gubbaa kanarra mallattoo tuqsadee yookiin tuqaan sadii ni jirti jechuudha. Of dhoksuuf deemaa jirra amma namni online irra jiraachuu keessaniif dhiisuu keessanii akka isin irratti hin barree fi wanti isin gochuu qabdanii seatingii cuqaastu jechuudha. Mallattoo sadan gubbaarra jirtu ergi cuqaastanii seatingii ishee kanaa cuqaastu jechuudha. Seatingii kana innaa isin cuqaastanii wanti inni isiniif fidu iddoo kanarratti jechuudha. Akkaawuntii kan jettu jirti. Akkaawuntii kana al tokkoof cuqaastu jechuudha. Ergi akkaawuntii kana cuqaastanii privacy kan jettu jirti jechuudha. Privacy kana al tokkoof cuqaastu hordoftoota tiyyaa saniin booda who can see my personal information kan jettu goda kanarraa wantoota barbaadan sirreeffachuu ni dandeessu. Of dhoksuu qofaallee miti jechuudha. Online irra jiraachuu keessaniif dhiisuu keessan qofaa miti wanta baay'ee dhokfachuu ni dandeessu. Fakkeenyaaf jalqaba irratti online jiraachuu keessanii dhiisuu keessan kan isin beeksisu last scene kan jettu ishee kanaa cuqaastu jechuudha. Kanuma emoji wal fakkaata achii booda nobody kan jettu ishee kana al tokkoof cuqaastu jechuudha. Nobody kana cuqaastanii keessaa gara boodaa deebitu online irra jiraachuu keessaniif dhiisuu keessanii isiniif cufamaa jechuudha. Achii booda profile photo kana achumaan seatingii barbaachisoo isinitti agarsiisa jedheetiin jira. Kanaaf na duukaa sirreeffachuu ni dandeessu. Profile photo kana yennaa isin cuqaastanii kana jechuun maal jechuudha. Profile photo keessan eenyu akka ilaalu barbaaddu kontaaktii keessan yookiin warreen isin silki quxurii isaanii bilbila keessan irraa qabdan qofaan akka profile keessan ilaalan gochuu ni dandeessu. Gariin ammoo eenyullee akka profile keessan hin ilaalle gochuu ni dandeessu. Kanaachi immoo hundumtu akka ilaalu gochuu ni dandeessu. Kun filannoo keessanidha jechuudha. Kanaaf iddoo kanarraa wanta isinitti tole wanta isiniif mijatu kaa'achuu ni dandeessu. Yoo nobody godhatan eenyu akka hin ilaalledha. My contacts yoo jettan warra bilbila keessan irraa silki quxurii isaanii qabdantu profile keessan ilaala. Everyone immoo hundumatti ilaala jechuudha. Kana isiniifan dhiisee isintu filata jechuudha. Abaawotii kan jettu jirti iddoo kanarra immoo abaawotiin kuni abaawotii kan innaa isin cuqaastanii abaawotii wantoota informationii WhatsApp keessanii hojii wal qabatan eenyu akka ilaalu barbaadu addanatti illee isintu filata jechuudha. Kana sadan keessaa wanta barbaadan nobody jettanii filachuu ni dandeessu. Wanta barbaadan jechuu ni dandeessu jechuudha. Kanaafi wanti isin rakkisu tokko hin jiru jechuudha. Inni kabiraan immoo jechuudha. Inni kabiraan gara boodaa al tokkoof deebitu. Gara boodaa innaa deebitan amma seatingii ma keessa seentu jechuudha. Tuqsadee kanas cuqaastu baay'ee warri isiniif galaatiin jirre tuqsadee kana cuqaastu akka WhatsApp keessa seentaniini achii booda seatingii kan jedhu optionii filattu jechuudha. Achii booda akkaawuntii kan jettu cuqaastu. Achii booda amma iddoo kanarratti wanta isa lammaffaa jechuudha. Wanta kan biraan isinitti agarsiisuuf deemaa jira. Security kan jettu jirti. Security kana jala wayii jira daawwattoota tiyyaa. Security kana jala ishee kana jechuudha. Zoomii godhee isinitti agarsiisa. Ishee kana innaa isin cuqaastanii mallattoo ishee kana jechuudha. Innaa isin kana oonii gootanii wanti yeroo hundayyuu jechuudha. Namni WhatsApp keessan haakii gochuudhaaf yoo yaalii godhee yookiin wantoota garaagaraa kan WhatsApp keessanii hojii wal qabate yoo jiraate
notification yookiin ergaan gabaabaa dafee yeroo masanaa isin qaqqabaa jechuudha. Kanaafi kana oonii godhachuun baay'ee gaariidha. Inni kabiraan immoo ammas gara dudduubaa deebina jechuudha. Lakkoofsa WhatsApp keessanii geeddarachuudhaaf yoo feetan jechuudha. Sababa garaagaraatiin WhatsApp keessan lakkoofni isaa akka inni isiniif geeddaramu yoo barbaadanii wanti isin gootanii change number ka jettu ishee kana jechuudha. Change numberii kana al tokkoof cuqaastu jechuudha. Change numberii kana innaa isin cuqaastanii gubbaa kanarra next ka jettu jirti. Next kana al tokkoof cuqaastu jechuudha. Next kana innaa isin cuqaastanii old number isin gaafata. Old number jechuun lakkoofsa ammaan dura ittiin WhatsApp banattan iddoo kanarratti guutu jechuudha. Jalqabaa kanarratti achi booda new phone number iddoo jettu kanatti immoo lakkoofsa haaraa amma galchuu barbaadan ergi galchitanii next gootanii darbuu qofaadha jechuudha. Anamma saata kana geeddaruu waan hin barbaanneef gara booda nan deebi'a. Amma wanta kan biraa ammas isinitti nan agarsiisa. WhatsApp keessan guutummaa guututti kan hin barbaanne yoo ta'e dileetii gochuudhaaf yoo feetanii jechuudha. Yoo WhatsApp keessan dileetii gochuudhaaf barbaadanii delete my account ka jettu jirti. Delete my account kana al tokkoof cuqaastu jechuudha. Delete my account kana innaa isin cuqaastanii wanti inni isiniif fidu phone numberii isin gaafata. Lakkoofsa bilbilaa keessan iddoo kanarratti guuttu. Lakkoofsa bilbilaatti WhatsApp banattanii innaa isin iddoo kanarratti guuttanii gejjellaa kanatti jechuudha. Dhuma kanarra delete my account ka jettu jirti. Ishee innaa isin cuqaastan guutummaa guututti WhatsApp keessan dileetii gochuu ni dandeessu jechuudha. Informationii maa fedha kan inni isinitti maatii jiru namni barbaadu tokko lama dhibuu hin malu jechuu barbaadan inni namni barbaadu waan jiruufi isinitti agarsiisuun qaba malee WhatsApp keessan dileetii gochaa jechuu koomini. Inni kabraa jechuudha. Request informationii kanadha. Wanta barbaadanii akka inni request isiniif godhu gochuu ni dandeessu. Inni kabraa jechuudha. Inni kabraa wanti baay'ee barbaachisaa ta'e. Namni yeroo WhatsApp keessan haakii gochuudhaaf yaalu kanaan dura viidiyoo hojjedheefiin ture waa'ee kanaa ilaalchiste jechuudha. 2-step verification. Gonkumaa eenyullee WhatsApp keessan akka haakii gochuu hin dandeenye godhachuuf yoo feetan jechuudha. 2-step verification kan jettu ishee kana cuqaastu jechuudha. 2-step verification kana innaas cuqaastanii enable ka jettu gejjellaa kanarratti ni jirti. Achi booda iddoo kanarratti koodii ni guuttu. Koodii ergi guuttanii wanti inni isiniif fidu ammas koodii guutu jechuudha. Irra deebitanii achi booda amma fakkeenyaaf koodii ennaa guutan jechuudha. Koodii jalqaba guutan sana dogoggoruutii hin qabdan jechuudha. Anama fakkeenyumaaf waan ta'eef waama tokko jedheen isinitti agarsiisa. Amma konfarmii kan jettu al tokkoof ni galchitu. Iddoo kanarratti iimeelii keessan galchitu. Iimeelii keessan galchitanii gonkumaa akka inni haakii hin taane godhachuu ni dandeessu. Iimeelii kan hin qabne yoo ta'e immoo iskiip kan jettu bukee kanarraa ni jirti. Iskiippii kana cuqaastanii iskaayip kan jettu ishee kana innaas hin cuqaastanii okay kan jettu kana cuqaastu jechuudha. Achii booda applying setting isiniin jedha. Kana jechuun wanta hundumaa isiniif xumuraatee jira jechuudha. Achii booda wanta goobtan hundumaa isiniif xumuraa ofii isaatiin jechuudha. Xiqqoo ishee obsuu qofaadha jechuudha isin. Bifa kanaatiin security WhatsApp keessanii bifa olaanaa bifa cimaa ta'eetiin godhachuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota tiyyaa. Kanaaf wanti baay'ee isinitti cimu hin jiru jechuudha. WhatsApp keessaa hangana wanti isin rakkisa jedheetii yaadu wantoota kanadha jechuudha. Kanaaf wantoota kana fayyadamtanii WhatsApp keessan security isaa wantoota haala itti fayyadama keessanillee fooyyeffachuu ni dandeessu. Baazawwee waa'ee WhatsApp ilaalchise jechuudha. Futureota namni hin beekne wantoota dhokatoo kan ta'anii WhatsApp irratti kan nu barbaachisanii wantoota baay'eetu jira. Siitingii keessatti kan hin argamne jechuudha. Sana hin barbaaddu yoo ta'e koomentii irratti naaf heera. Wantoota hedduu wantoota isin ajaa'iban isinitti agarsiisuutii nan danda'a jechuudha. Garuu haala fedhii keessan ilaaleetinidha. Koomentii irratti nan beeksisaan isiniin jedha. Viidiyoon irraaf qabadhee isiniif dhiyaadhee kana fakkaataa akka inni isin gargaaree akka inni isin fayyadu abdii nan qabaa. Kan kana caalaa bareedu barumsa gaarii ta'e tokkoon isiniif qabadhee dhufa. Xiqqoo ishee yoo nariifadhe immoo dhiifama naaf godhaa. Yoon qas jedhee isin barsisee gara daqiiqaa 20 olii isinitti fudhachuu ni danda'a jechuudha. Xiqqoo ishee ariifadheera ni beeka. Garuu akka daqiiqaan isinitti hin dheeranneef daqiiqaan dheerachaa yeroo deemamu nama nuffisiisa jechuudha. Namni daawwattoonni kiyyaa hordoftoonni kiyyaa akka isaan nuffan immoo hin barbaadu. Kanaaf jechadha dhiifama naa godhaa. Video kon like sun godhiin hin beekna isinin jaalladha isinin kabaja. Ciao.